Shani dubra badia dadalota. Shani dubra. Siapa kayak Isa? Ada baba. Where what kursi? الحمد لله رب العالمين. زيد واللقا زيد واللقا مراترا ورادا ويلكم نانجابر مراتا ويلكم ويلكام توبو مراتا ويلكم ورا نانجول سبونا ويلكم جنة دلنا تنارو مراتا ويلكم سبونا ويلكم سبونا ويلكم جنة نجيمو مراتا ويلكم جنة دلنا كناف ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota yookiin daawwattoota FPB Abdii Kadiroo jalatti argamtu siyaasni geemaa akkuma jedhamu sana jiruun ammoo geeman taatu. Siyaasni geema ammoo osoma tokko oofu nama meeqaan osoma taphatanii tokko nyaatee tokko nyaadhamu. Jireenya ammoo bultii yookaan qomaaran taatu. Isini galaami. Bultiin geeman taatu. Gadin deemina ol deemaa malee gadin deemina. Bultiin qomaaraa miti. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kone mudira khiya betani guddaan ana qof jada inni dhufnaan amma furre mana onnetti na dhaabbateera guddaan onnatti dhufnaan guddaa kanan nutti dhufe namni waan sodaatu hin qabne mataan isaa tokko sodaatanii jedhani anillee nama sodaatu nan qabaa namni waan sodaatu hin qabne mataan isaa tokko sodaatanii jedhani ammaan tana karaa jantaa dhufetti achi dabra saaqoo illee hin qaba. Namni waan sodaatu hin qabne mataan isaan tokko sodaatanii dhaamsi har'aan tana waa'ee siyaasaatii miti. Warri ergattan dhiira Harargeetii fi shamar Harargee qofa ilaallata. Warri biraa daawwadhaa malee hin ergatina. Warri naannoo biraa daawwadhaa malee hin ergatina. Dhiira Harargeetii fi shamara Harargee qofa ilaallata kallattiin. Dhiira Harargeetiif dhaamsa, shamara Harargeetiif gorsa. Hin dhageessani? Jannata abbaa keessa jiru beeka jira. Namoota hulaatuma fi banatee ol seenaami. Bultii abbaa beekaa akkatti bude immoo ambaatu beekaa jira. Nama dhalaa Harargee wajjin jiru ibidda keessa jiru. Nama dhalaa Arsii wajjin jiru jannata keessa jiruun isin himuu barbaada. Nuti immoo duraanuu rabbiin aqilii nutti kanneen wallaa haati na deessu sun osoo akka xiyyaa kana 15 deessu. Dhaluma Harargee tana takkaa dhandhamillee beekuu qaban. Hin bushootiin mi'ootii takka rabbiin hin dhandhamtiin dhaluma Harargee takka. Waan biraadhiis yaarmumasiitu qabadheen beekon dhalaa Harargee. Akkanumaan uumamatii yaanne keessuma dhaladhe keessuma guddadhe dhaluma Harargee tana takka harmuma isiitu qabadheen beekon. Wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbi galanni isaa gahu. Alhamdulillah galata rabbiif yaabgal. Rabbi galanni haa ta'u kan dhalaa Harargee jaartinaaf hin ta'e. Hundaa miti beekadha. Warra kabajaa qabu kana keessa qoodan qabdan asumaan hin dhiifame isin gaafa. Dhiira Harargee warra bultiin jaarrataniif dhaamsi isiniif ta'a. Warri fuutee jirtu immoo qananii dhalaan Arsii qabdu. Qananii dhalaan Shawaa qabdu. Kabaja isaan jaartiif qaban koottaa hiriyaa teessaniif dhaama akka isaan dhalaa Harargee ofirraa dhiisa. Qoqqobbii irra kaa'uu qabna nuti ijoolleen dhiiraa ta Harargee qoqqobbii dhalaa Harargee irra kaa'uu qabna qoqqobbii jabaa viidiyoo tana sheer godhaa waliin godhaa. Maal irratti waan kana seena beektanii? Amma Kadiiri ilma humbanna intala Arsii jechuun maanaa isii beektanii barboo samii fi dachii bar samii fi dachii tana walitti dhiyeessa yoo walitti hin dhiyeessetti walitti dhiyeessuu hin dandeessa walitti dhiyeessuu hin dandeessa. Dhala Harargeetii fi dhala Arsii walitti dhiyeessoo jette dachii fi samii azaabaa fi jannat dhugaan isinitti himaa kun jibban qabu aaran qabu
ammoo haa ta'u ibsirreessuu danda'uu qabdan dhalaan Harargee. Dhiirti Harargee warri dhalaa Arsii fuuteef jalaa qabdu, dhalaa Shawaa fuuteef jalaa qabdu, ta Wallagga fuuteef jalaa qabdu, ta Walloo fuuteef jalaa qabdu seenii hiriyaa ta'eetiif dhaamsa dhaami. Ati qofti invaayitii ergadhu. Warri dhalaa Harargeen fuudhin qofti invaayitii ergadha. Warri biraan ergatina yaadan qabdan kanarratti. Dhaamsa ijoollee dhiiraa warra dhalaa Arsii fuute keessaa warri intala seqqoo mandoo fuute. An fuudhaniif jalaa qaba. Waqasaman alhamdulillahi rabbil alamin. Dhalaa Harargee takkaa harmuma isii qabadhee unoo wuti moo hin qabbanooti ilaaleen beeku. Akkanumatti hin jibbaan. Hin fedhu. Hin fedhan. Maaliif? Maaliif yoo naan jette ana malli kiyyoo uwwa. Dhalaan Harargee ibidda azaabaa ni beektanii ibidda azaabaa. Yoo ati miyyoo jetteen boo siin jetti. Dhageeffadhu. Yoo ati jaartitiyya jetteen jaartii si haa dhorgu. Jaartiin maarree harreeti siin jetti. Dhugaa jirtu irratti waliin aarsinu walitti jibbuun qabnu beekadha ijoolleen Harargee. Yoo ati intal jettee yookiin jaartii jetteen jaartiin harree dullatti jaartiin taganta oolte jaartiin tamarree oolte siin jetti. Dhageeffadha dhugaa jirtu. Warri ijoolleen teenyata Harargee ijoolleen dhiiraa ni dalagattan. Kabajas qabdan. Saafullee qabdan. Jaartii teessan dafqitanii bulfattan. Kana waan ta'eef kabaja sii qabdu fuudhuu qabda malee dhalaa Harargee naaga si deebise naatu akkas si godhe naatu qoree maarree si godhe ilma haadha maar. Ta waggaa 35tu bara mucaa waggaa 25tti heerumtee ilma haadha sale dullacha baadiyyaa fide jettiin Suudii Arabiyaa kana keessatti. Dullacha nan baadiyyaa fide jettiin. Kireemii fi lipstiksiin dirgimiif goote jechuudha fuula boconcoraatuun jechuudha. Boconcoraa dullatti fixatte. Lammaffaa na dhagaa jirtanimi ijoolleen dhiiraa warri takkaan bultiin jaarratin biyyaa fi biyya alaatti biyya keessatti hin fuudhina dhalaa Harargee qoqqobbii irra kaa'uu qabna. Wallaahi labsiin kun labsii muddamaati. Labsiin kun labsii atattamaa ta'uu qaba. Na dhagaa jirtani labsiin kun labsii dalagu ta'uu qaba. Dhalaan Harargee nama fuutaniin isin hidhaama boodaran isin hidhaama isin tafuutan naatu boodara isin hidhaama. Labsii kana gadi fageenyaan yeroo ammaa kana keessatti kadiiree irratti dubbiin kun qaata. Nuti immoo yoo laaltan gartaa bifaan gashee fuulallee nun oduuma kana garuu immoo sammuu duraan rabbi aqilee nu kenne ilma aqilaa keessaan dalade aqila keessaan dalade an durumarraa kaasee dhalaa Harargeen fedhu waan biraan an goone bar kabaja anu ammataa kiyyaan oowwaa nama aaru tokko nama jaartiin xiyya akka jaartiitti na jalatti haa bultu jee hawwii akkasii qabu tokko nama jaartii xiyya yoo loleen akka naa lolamtu fedhu tokko garuu immoo beerri Harargee mixiyyo ati akkasii yoo ta'een asuuqa akkasii itti sii dabalti gubbarraan. Hudduuban yoo jetteen naatu si bansiisee akkas si godhe siin jettu gubbarraan. Ani amaluma kiyyatti jaartiin habajju waan barbaadu dhalaan Harargee akka naan taane beekeen irraa fagaadhe ganamummaan irraa fagaadhe. Alhamdulillah. Rabbi galanni haa ga'u. Rabbii kiyya dhibbaan si galatoomsa. Alfi marra yaa Rabbi alhamdulillah. Yaa Rabbi galanni keetti kan ibidda keessa na seensifte tokko jannata keessa jiraata tokko ibidda keessa jiraata. Namni dhalaa Harargee keessa fuudhee wajjin jiru ibidda keessa jira. Kan dhalaan naannoo biraa fuudhee wajjin jiru jannata keessa jira keessaan waan hin argeen isinitti himu. Isin amma kadiiri maa fuute jettanii kadiiri baga fuudhee boo mucaan nama sabboonaa mucaan nama aqlii qabu mucaan sun nama hagas yaadu hin seene garuu nama cimaadha mucaan jechuun nama jabaa namni intala Arsii fuudhe jechuun jannata firdoosi keessa jira naa isin dhaama dhaggeeffadhu warreen fuudhin wallaahi laziim dhala Arsii boo maal taatan loobii ummaachi dhala Arsii loobii intala siqqoo mandoo wallaahi laziim abbaa manaa koo yoo jaarsa kiyya jettee jaarsa kiyya jette bar dhalaa Harargee biratti jaarsa keeti an yoo jettee xiqqeenya si biratti boodeen jaartii dullatti siin jetti xiqqeenya bar gowwaa mataa furrii an jaarsa keeti yoo jetteen jaartii harreeti siin jetti bar anaa miti jaartiin ta gandamaarree ganda akkasiisan anaa miti shuuf yaafe abbaa manaa kiyyaa dhiirsa kiyya dhalaan Arsii jechuun dhiirsa jechuun mee an dhiirsa keeti jiin dhalaa Harargeetiin deemi warri jaartii qabdi an dhiirsa keetii barmaa kabaja naan goone jee dhiirsuma keen gaddeebisee yoo siin hin jenne an akki jibaadha. Dhalaan Arsii immoo matuma isiitiin ati dhiirsa kiyyaa kabaja naaf dhabdee lubbuu kiyya siin jetti yoo ati aarsite yoo ati dhoofte yoo ati tumte dhiirsa kiyyaa bara ati siin jetti. Isi siin ja'a bara ati jettuun. Kan Harargee immoo yoo ati jetteeni dhiirsuma keen gasi deebisee siin jetti. Shuuf warri takkaa fuutanii bultiin jaarratin namni takkaa bultii jaarratin. Ijoolleen Harargee sukkaaroftanii dadhabdan. An dhalaa Harargee dhimma biraa irraan qabu. Garuu kabaja bultii keessatti seera bultii keessatti kaslaanaa bultiif hin taatu dhalaan Harargee. Isinitti hima dhugaan jirtu kanuma. Dulloonni waggaa 75 ijoollee waggaa 25tti heerumtee waggaa dullacha maarrees hin jettu ilma haadha maarrees hin jettu ilma haadha salenaa akkasi godhe. Yaa akhi jinneen isii asaltu waan salanuu sifirra qaba dhiirta kabaja qabdi waggaa dhiiran akkana jettu. Tana wajjin fuutee jaarti jettee mana galta. Tun dhiira moo dhala maanan isii maali dhiira moo dhalaa isin
dhiira moo dhala afaan irraa tal ziippii afaan irraa hin qabne dhala Harargee wajjin jiraachuun nam dhala Harargee wajjin jiraatu nama ibidda keessa dhaabbateef nama dhala Harargee wajjin bultii ijaarratee nama ibidda keessa miila kaa'e tokko ta waggaa waggaan numa heerumtu warra isaanii bilbiltee waggaa waggaan numa heerumtu dhala Harargee mala jirti warrummaan isaanii sunu warra qaanyi hin beekne kaa'amata irraa intaluma takkitti kenna taa'uun haadha daa'ima shanii jaanuma kennatu ta ilmaan torba gattee heerumtu dhala Harargee malee garree nuti dubireef gootee mucaa waggaa 25 heerumtu dhala Harargee malee garree qaanyi kan salphan shamarri keenya Harargee kun amma Kadiir fuudhee baga fuudhe maal gootii suuraa kaaftee dullattiin suuraa namaan qabne mucaa wajjin ciiftee mucaa waan duraa wajjin dabarsite Facebook irra gadhiif jaarsa sii ta'uun dhaqqabu Kadiir fuudhee jira intala Harargee baga fuudhe itti gammade obboleessa keeti maal taate diqaala dullattii qorofoo boodii gidaaratti diban ka dhageenya boodii garteemi boodara manaa gidaara manaatiin xaragatan garuu biyya kanatti dhalaan Harargee fuula boodaraan balleessiteeti dhiira Harargee dura deemte ji'a takka lamatti kabiraa heerumuudhaaf dhidhiqatti gaafa ati gabbaate shishaa gubbaa teesse akkanaa tana intala sabuu beeytu tan deemu jettuun deemtu tan kootu jettuun sit dhuftu dhiise eenyu dulloota kana wajjin jiraachuuf yeroo qaba eenyu qaba menattiin dhugaan isinitti hima wallaahi sagantaa kana bal'inaan itti deebi'aa haasaan hordofa dhalaan Harargee foon kiyyas obboleeyyan kiyyas obbolummaa walii qabna malee karaa bultiitiif hin taatan yoo ibsirreessitan malee labsii yeroo atattamaa ijoolleen Harargee ta dhiiraa sabboontuudha kabajas qabdi qabsos beekti jaalalas qabdi wallaahi lajjiin ijoolleen dhiiraa ni dalagattis hinattuu duriyyummaa magaalaa keessan deemtu hin dalagattan garuu dhalaa Harargee fuudhuudhaan sadarkaan keessan gadi cabaa jira tateessee si nyaachuu malee deemtee alaawaa fiduun beenu akkasumaanuu si nyaattee osoo kabaja sii qabaattee wayya ilma haadha saleen tasi geggeessu halkan tokkichaati baadiyyarraa re'ee biraa dhufte san qofa kabajaan isii guyyaa san qofa bukura olii gad ooftee boodii fi dibattee san booda boodiin irraa badee addaattee shiichaa fi jala ciif boodhalaan Harargee jaarsaa fuun tolfattu gaafa jaarsi gabbee tolfatti dhugaan isinitti himoon gaafa jaarsi manaa bee dhidhiqattee kabiraa bira teesse malee jaarsaa fuun tolfattan dhalaan Harargee sun jaarsa keetiif hin tolfattu ka wajjin qamaatuuf tolfatti dhalaan Harargee hin beekna barkan osoo beenuu callifna malee Kadiir amma akkanaa kanatti deebisaa waan akkanaa kana deebisuuf aboo jaartii ta'e jabeeffadhu Kadiiroo jaartii ta'e jabeeffadhu abbii beekni dulloota Harargeetii deebisaan deebisin dulloota Harargee nutuu labsii atattamaa irratti labsin amma isaaniif deebisaa deebisuu dhiisi intala tan ta'e wajjin jiraadhu sabboontu si koomandoo wajjin ammadhu wajjin rafi deemi dulloonni haa gubattu zayitii sitti nageenye qofa ofirraa eegi waan dhalaa Harargee ja'amu mana kan keessan keessaa baas yoo baasuu dadhabde biraa bahe dhalaa Harargee wajjin mana hin galin budaadha ummanni haasiidha ummanni waanyoo summi nuti dhiirti Harargee kabajaa qabna haasiiduu mallee hin qabnu garuu dhalaan Harargee histii qabdi waanyoos qabdi ummata unxurroo dhiiraatu kabajaa inni qabu hin beekne dhalaan Harargee ummata dhiirti hagam kabajaa qaba ulfina dhiirar dhalarra hagam qaba miizaan akka hagamii qaba karabbiin ayaata quraanaa keessatti dhiirti kabaja qabdi darajaa qabdi isinirra jeen hin beekne dhalaan Harargee ummata furri warra gaafa jaarsi karaa baadiyyaarraan tana mushaawara yaammate arra boodara diddibatee kabiraa bira taa'utu dhala arsiitiin morkuu dandeessa dhala arsii bakka hin buutan dhala arsiin hin geenye barboo isin hin geessani dhugaa isinitti himaan guyyaa jaarsi gale uffatuma shamaa tokko achiis buutee uffattee teesse guyyaa jaarsi irraan tana mushaawara yaammatee karaa baadiyyaa lite isiin arra boodara ifii uffattee shiishaa jalatti siite bakka shiishaa sanitti kabaja barbaaddi beekadu jaarsa biratti kabajan barbaaddu ummata akkana kana wajjin jiraacha maallaqa kan kee baastee buutee akkana kana wajjin jiraachuurra kuma 500 baaftee intala arsii buutee lubbuu koo sin jaaladha abbaa mana koo dhiirsa koo tasin jettu wajjin jiraachuu caalaa akka dhibbarraa dhibbatti maala dhugaa maaliif awwaaltan dhugaan hin awwaalamu dhugaan dardaraaduu qaba warra fuutanii bultii hin qabne dulloota arsii fuudhaa malee dhalaa Harargee qoqqobbiirra kaa ni qajeeltan taanan bultii isin wajjin ijaaruuf foon keenya isin hin jibban garuu 7-8 amata irraa ganda bilbiltee konfoleessa heeruma ilma haadha saleen nama geggeessaa hoggaanaan intala takka laallatee tabiratti achi godhe nama arrabsaa suuraa guyyaa tokko namaa wajjin kaate meeshuufi waan qaanyi hin qabne dhiira maddii ciiftee suuraa wajjin kaatee irraa inni tabiraa fuunan gizee gadhiiftu maal abbaa isii barbaaddi dullattiin tun isa xiqqeessuu barbaaddi moof xiqqeessuu barbaaddi garuu dhiira wajjin ciiftee suuraa kaatee gad hin dhiiftu kan akkana godhu dhalaa Harargeetti ni beekna kabaja afaan keetirraa qabadhu kabaja haadhaaf abbaa keetti godhu Harargeen boo dhugaan isinti himaanu gootummaa fi qabsoo keessatti gahee qabna malee hayyummaan gahee qabna malee warri keenyaa osoo kabajaan qabaate amata irraa intala takkittiin kennatu amata irraa intaluma haadha ilmaanii baaseen kennatu salphinna kun xiqqeenya kun yaafi baraartiin intala ifii takka yoo biyyatti heerumtee biyya namaa tanatti irraan tanan kana godhetteen kana booda godhe isiinuu beekattee kana
ni kanan warri keenya beekatte isuma wajjin bulti dhalaan arsi warrummaan isaaniitu tolan jiru argeen ammoo heloo abbi qarshii kuma lama siifin argaa maarree na godhe okay irrumaa gadi buusaa dullatti ma heerumsiifatanii amatarra kaan irraa limaan takka qabdi kaanarraa lama qabdi sanirraa takka qabdi sanarraa kasharaa walitti guurratteeti addunyaa karaa kasaartisi akkasiinu dhiira arrabsite akkasumaan ulaalame shuufu yaa banii aadam shuufi yaa ijoollee dhiiraa uummata argee carraa keessan hin gudina wallaahi carraa keessan hin taphatina hin fuudhina dhalaa argee hin fuudhina alaas ha alaas na dhaga'u jirtanii hin fuudhina dhalaa argee abadan dhalaa argee namni fuudhe nama ibidda keessa jiraatu nama dhalaa argee wajjin jiru jannata keessa jirra boonu warri dhalaa argee wajjin jiru asawaa wajjin jiru jaalala siif kennite kabaja siif kennite abbaa manaa guyyaa siin jettu dhiyeessa guyyaa siin jettu waan kabajaa hin qabne kagaa manani bultii ijaarate jaraan isii gubatu wasa kaati naalaafuu dhalaa argee malee nama 15 heeruma isa garee 15 amata irraanuma heerumtu jillattiin akkasumaanuu dullacha siin jettii bar dullattiin tafidhattee qaata fuulli irraa deeme tanaatu mucaa daa'ima heerumee arrabsee wajjin bulaa bar gabbaateen dalagattu kiishaa jalaan kaatu kabiraa jaallachuun dhiibtu mas ha itti heerumtee osoo fedha isaa guutuu hin dandeenye kabiraa jaallatti dhanaa argetu waan sin ajaa'ibu hamataa giriizii tokko yoo agarte kalaas ijji isii keessaa baateesi ha isii fuudhe saniifuu fedha isaa takkaan guunne beekadha dhiirti harargeerra qoqqobbii kaa irraa fagaadhaa dhalaa harargeerra fagaadhaa irra hin fuudhina halli walli dhalaa hararge wallaahi foon abbaa kayyaa dhalaa hararge dhalaa harargeerra du'ee baduu naa wayya du'ee baduu na dhaga'u jirtanii